fedha saba kanaa hin beekta. Tokko tokkoon saba Oromoo, ilmaan Oromoo bilisummaadhaaf fedhii qaba. Lolaas jira, du'aas jira, dhiiga dhangala'aa jira. Madaa'eera, biyya keessaa buqqa'ee deemaa jira. Kana hundumaan beektaa Waaqayyoo ati nu gargaarii kan duraa qabeeti. Diina keenya immoo mancaasi. Hunduma keenya immoo jabaannee karaa dandeenyu hundumaa akka saba keenya bira dhaabachuu dandeenyu. Rabbiin ni danda'a Haaliqni guddaan akkasii waliin qabamne kana biyya teenya keessa galcheen walitti nu haa qabu. Rabbiin diina nu rakke kana Rabbi nurraa haa kaasu. Allahumma farriq jam'ahum. اللهم فرق جمعهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم نزل عليهم من السماء بلاء اللهم نزل عليهم من السماء بلاء ربي بلاتها بوس ومتك يا بلات نجل ربي هاباس ربي تكونها قل هيا جرتو الشما هركفولي إلمان أرمو بك جرت مرتي نجيني أوان أرمو ما بدالان أبلو ما دا بك جرت مرتي الدنيا تنا خندرت اسم برا حجراتو سنين جتشارة وياران تنا برا هاريا برا كمالا في كل تربا بقى جمتشود عن سنين جه سنين جتشارة مقالة تورنتو تنا كيستي كوبي حواسني أورموتيس أكسمتي كبجا وياران تنا في برا هاريا في أكسمتي ويا وبودا ولتي qabuudhaan ayyaana guddaa qopheessaa jira. Guyyaa ayyaana kanarratti seenaadhaan obbo Abdul Hamid Ahmed dura ta'aa waldaa hawaasa Oromoo Kanaadaa Ontaariyoodha. Yommuu fi dhaamsa gabaabaa tokko isinii dabarsan. Gaarigaa duraansee warra baranaa warra bara hegereetiin jechuu barbaada. Miseensota keenya hawaasa keenya dirqamni gaa nuti ammaan tanaa qabnu waan waggaa dabree jalqabnee dirmachuu biyyaa jechuun hiriira bahuudhaan xalayaa bakka adda addaatti barreessuudhaan waan jalqabne sun itti fufuudhaan baranaas barri kun bara argitee gammachuu bara walqixxummaa akka nuu ta'u waliin hojjannaa tanumaan isin jechuu barbaada gabaabatti galatooma. Itti aansuudha raas abbaa goobaa hoggana waboo kan duriitii fi akkasumatti hoggana dirree wallaansoo keessatti falmaa guddaa gochaa tureen isinii dhiheessa. Duraan dursee TV Oromoo magaalaa Torontoo guyyaa waboo ilaalchisee qophii kanarra naafeeruu keessaniif hedduu galatoomaan jaal Masayyoo. Itti aansuudhaan ummata Oromootiif akkasuma qabsaa'ota guutuu addunyaarra jiran warreen qabsoo bilisummaa Oromootiif hogganoota waboo durii fi warreen amma dirree qabsoo jirtanis walumaa galatti dhaamsa gabaabaa tokkoon waa'ee guyyaa waboo ilaalchisee dabarfachuu barbaada. Ummata keenya guyyaa waboo kun akkam ture, akkamitti waboo biratti kabajamaa ture, akkamitti as bahee ar'a guyyaa waboo guyyaa akka ayyaana biyyoolessaatitti Oromoo biratti kabajamuu jalqabeen waa xiqqacho jechuu barbaada. Guyyaa waboodhaa bara 1979 walgahii hoogganoonni waboodhaatii fi qondaaloonni godhatanitti dirree bahaatitti walgahii sanirratti akka waggatti guyyaan kun kabajamu murtaawee bara 1980 irraa jalqabee guyyaan kun waraana bilisummaa Oromoo biratti guyyaa waboo tahee ayyaaneeffatamuu jalqabe. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa barabaraan 80 irraa kaasii hanga bara
kuda sagaltamaa tokko hanga ummata Oromootitti daggalaad ummatatti walitti hin bahin waggatti guyyaa kana akkaataatti ayyaaneeffatu qaba. Jaalala, jaallummaa, kabajaa, ulfina waraanni bilisummaa Oromoo walii isaatiif qabuu fi ummata keessa qabsoo geggeessaa jiruuf qabuuf ummanni keenya kan naannoo waboon keessa jiru naannoo san jiruu fi waboon naannoo san keessatti kabajaa ture. Har'a immoo 91 waboon haalli chaarteraa fi waboon biyya seenuudhaan ayyaanichi kun ummata Oromoo bira gahee har'a kunoo guutuu addunyaatitti Oromoo biratti golee hunda biratti kabajamaa jira. Gabaabatti guyyaan kun akkaataa hedduu kabajamaa kana gabaabatti hanganuma jeetiin bira dabraa seenaa dheeraadha qaba. Kana waliin wal qabsiisee waan tokko wanniniin dabarfachuu barbaaduuchi jira. Inninis ummata Oromoo qabsoon bilisummaa Oromootun erga ummata Oromoo bal'aan 91 waliin baate hanga ammaatitti falmaa hadhooftu waraanni bilisummaa Oromootii fi ummanni Oromoo geggeesseen sadarkaa bakka amma dhaabbannu kana geenye. Ammoo waraanni bilisummaa Oromootii fi addi bilisummaa Oromootis ta'e lolli nii fi falmaan hadhooftuun gara diinaatii fi keessaa fi alaan itti gaggeeffamaa turte irraa dandamatee bara 2001 irraa bara 2008 irraa bara 2012 irraa akkasitti as dhufee qabsoon hadhooftuun tun daa'imman Oromoo dargaggoota Oromoo dhaltee bara 2005 ilmaan Oromoo kan irraa guca bilisummaa fincila diddaa gabrummaa qabsiisan kun kan as baase wareegama qaalii ilmaan Oromoo waboon gaara keessa kafale. Har'a wareegama saniini ijoolleen daa'imman ummanni keenyaa fi harka wal qabatee gatiitti godhuufiif diina waa halleen tuulamee taa'u kana kokkee qabee rooraasaa jira. Kanaaf har'a haalli amma keessa jiru gabaabatti wanni niin dhaammachuu barbaadu diinni yeroo roora'ee kufaa jiru kana kan haalli keessa isaa haalli inni sochii godhaa jiru saaxil bahee guutuu addunyaatitti kara diplomaasiitiin kara siyaasaatiin kufee roora'aa jiru kana haalli tokkichi inni harkaa qabu kan amma dhiyootaniif dandamachiisuudhaaf haala yeroo hatattamaa jeen guutuu biyyaa waraanaa bulchiinsa waraanaa jala galchee waraanaan ifiin dandamachiisa jee deemaa jiru kana. Kanaafuu haalli waraanummaatu biyya dandamachiisa addunyaa tanarratti akka argine hin beeknu. Waraanummaanis hanga tokko isa oofti, heddomminni waraanaatiis hanga tokko isa oofa, kufaatiin isaa gabaabdu. Kanarratti diinni amma waan itti fuulleeffatee inni ummata keenya kan ala jiru daaspuraa kana karoora guddaa diinagdee guddaa bayii guddaa baasuudhaan ummata ala jiru kana basaasota isaa warreen hayyoota qabii hanga wallaalaatitti leenjisanii ummata keenya keessa ala facaasanii ummata keenya kan ala jiru kanarratti baay'ee hojjechaa jiran akka isaan hojjechaa jiran hojiin isaanii immoo akka qindoominaan hojjechaa jiran ragaaleen isaan harkaa baatee harka keenya seente ni mirkaneessa. Kanaafuu ummanni Oromoo kan ala jiru haalan diinnan arra saganteeffatee ala kanarra nurra bobba'aa jiru kana fashalsuudhaaf inni eenyu yoo jenne ka waliin dhalan ka mana keenya keessa jiru obboleessa keenya kan fira keenya jiru bitamee kan hayyuu keenya beekaa keenya jennee nuti if dura eenyuutu Itoophiyummaa lalisuu fi Itoophiyummaa dhaadheessuun arra Oromoo afaan faajjeessuuf fiigaa jiru agarra. Inni maali? Arraa teknoolojii guddatte tasilaa Oromoon arratti wal barsiiftee qabsoo bilisummaa Oromootiin finiisuu qabdu arra duula ilmaan Oromootii irratti as banaa jiran dhaamsiniin an qabu.
Oromoo beeka hayyoota aktivistii maali warreen jettan waan Oromoo addaa diigu waan Oromoo addaa facaasu irraa gabaabbadha. Arra guutuu addunyaatitti qabsaa'onni qabsoota na keessatti harka dhaban, ija dhaban, gurra dhaban, kan dullooman, kan umrii isaanii fixatanii arra luba bahan isini gaddaa jiru. Warreen jalee diinaa jala deemtan, fiiddan, ummata gandaan, gosaan, jaarraa, dhaaba ganda akkasii jaarraa, waan ganda akkanaa goona jettan takkaan keessan ittiin milkooftan. Qabsaa'ota hadhaawaa meeqaatu isin arkaa jira. Naa duraas isin irra deebifnee jira. Gadhaabbaa waan qabsoo Oromootiif tola hojjedhaa. Waraana bilisummaa Oromoo damboobsaa gargaaraa cinaa dhaabbadhaa. Dargaggeeyyii qacalee arra lafee kaate kana qeyroo cinaa dhaabbadhaa. Walumaa galatti waan na caqasaniif galatoomaa fayyaa tahaa naa jiraadhaan isin jaa. Itti aansuudhaan ammaan tana kan inni isinii dhiheessu dura taa'aa Konyaa Mul'isa Abbaa Gadaa hunda eebbisaatiin isinii dhiheessaa. Ayyee saba Oromoo bara haaraa kana gahuu keessaniif akkasumallee guyyaa kabajamaa waraana bilisummaa Oromoo gahuu keessaniif akkasuma qeerroon biyya keessaa ganamaaf galgala roorri sun hidhaa ajjeechaan dararaan adda addaa diinarraa sinirra gahaa jiru kana dandamattanii falmaa biyya keessatti gaggeeffamaa jiru akka gaariitti gaggeessitanii bara haaraa kanaaf immoo bilisummaa uummata keenyaa gonfachiisuuf daran kan itti hojjettaniif galma keenya kan ittiin geenyu akka ta'u hawwii kooti. Kanatti aansuudhaan dhaamsa gaggabaaboo qeerroo bilisummaaf dabarsuu barbaadu dhiyeeffadha. Garbummaan tolaan yookaan fedhiidhaan waan namaa laatamu otoo hin ta'in kan humna qabu humna isaatiin keessumattuu impaayera Itoophiyaa keessatti sirni nama nyaataan uummata keenya irratti ija baasee kan inni gaggeessaa jiru addunyaaf hedduu sukkanneessaadha. Kanaafuu maal gochuutu nurraa eegama yookaan qeerroon waan amma nurra gahaa jiru kun yookaan haalli keessa deemamaa jiru kun hedduu gaddisiisaa ta'ullee bilisummaa gonfachuuf adeemsa keessa darbuu qabnuuf dirqama nurraa eegamu waan ta'eef egeree Oromiyaa tiksuuf akkasumas saba keenya dukkana bara baraa keessaa baasuuf waan amma gaggeeffamaa kana jiru kana dandeenyee fuulduratti deemuun dirqama keenya jedheen dhaammachuu barbaada. Inni biraan qabsoo malee bilisummaan hin jiru. Dukkana keessa darban malee ifa arguu hin danda'ani. Kanaafuu adeemsi jiru diinni jiraachuuf waan inni godhu hundumtuu of jiraachisuuf waan ta'eef eenyummaa keenya bara baraan akka garbaatti dhiitamnee jiraannu waanjoo garbummaa nurra jiru sana akkuma jiruun foqqolchinee ofirraa buusuuf falmaa fi hojiitti jirru hundumaa yoom caalaa bara kana keessa dagaagsinee bilisummaaf saba keenyaaf akkasumallee walabummaa Oromiyaa akka gonfachiisnu abdiin qaba. Kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa baga ayyaana waboo kana kabajuudhaaf nu dhuftanii fayyaa ulfaadhaa baranni kun bara bilisummaa bara dagaagaa bara fayyaa rabbi nu haa godhu bara haadhi ilmaan Oromoodha imimmaan sitti haqattu bara Oromoon itti bilisoomtu rabbi nu haa godhu isiniin jedha karaa biraatiin dhaamsa xiqqoo takkaan isinii qaba ilmaan Oromoodha.
rabbi sodaadhaati obboleeyyan kiyya warra feesbuuk irra teessanii akkanatti nu nama arrabsitan kun yoo waaqa sodaatan yoo dhiiga gootawwanii dheengaddadhuma yaadatti sodaatan dhiigni ilmaan oromoo lafeen ilmaan oromoo sinaa waraanu yoo nurraa dhaabu baatan nurraa dhaaba fayyaata galatooma yaa obboleeyyan kiyya rabbi sodaadhaati immoo nurraa dhaabaa kana sinin jennee kabajaa ulfina ayyaana oromummaa saniin isin gaafan walarrabsuun faayidaa takkan qabu walarrabsuun olola walirratti oofuun waan kaayyoo adda bilisummaa oromoon jijjiiru nama jiru namni arrabsa nama jiru namni arrabsu shanee isin jettanii haasoftanii shanan salaataati suni waan gaarii nu qoddani kanaafuu olola nurraa oofuu dhiisaa oromummaa wayyabsuutti oromummaa jabeessuutti Tigree irratti harka dha'u Tigree irratti fuula keessan galagalchaa oromoo irratti galagalchina har'a booda namni feesbuuk irra bahee olola nurratti oofu kun akka diina oromootiin ergamee nutti ergamee nutti dhufe nutti fakkaata ilmaan oromoodha oromoon dhugumatti oromoo qulqulluu taate ka ergaa tokko keessaan qabne ka Tigree irraa homaan nyaanne har'a gabbaatee oromoon arrabsitu kanaafuu fayyaataa ulfaadhaa obboleeyyan kiyya dhaamsi kiyya kanumaan isinii dhaamuu barbaada. Akka mooftan nagaya fayyaadha baga guyyaa arraan kanaa guyyaa seena qabeessa kanaan oromoo hunda gahee barri 2017 bara injifannoo bara bilisummaadha kanaan isin hundaanuu jaa oromoo biyya keessa jirtuu fi oromoo biyya alaa jirtu hundinuu wanni niin isiniif dhaamu barri kuni bara injifannoodha bara gadda bara 2016 هدبر خنا إتميل كوينو ربنا عبودو جنة إتيانسي ونيني ننجو وروتا فيسبوك هنا خنا ورنيني ننام سلامو في أرمون ورا فيسبوكي خنا لالي أكابدي همورني مالي فري فيسبوكي كوني لو بعدا مكاني جالا دا أورجي دا مكا أرمود كبتها أمو أرمود أفضل تجرني مو أرمود تجرن yeroo takka takka nama deebisaa waliif deebifna jettaniiti deebisuu irratti wal qeeqan nuti qeeqa ammaan tana hin barbaannu wanni nuti akka nama tokkotti wanni nan jechuu fedhu hamatamaan leencaa hamattuun jeetalloodha waraanni bilisummaa oromoodha addi bilisummaa oromoodha haayyoon addi bilisummaa oromoodha haayoo dhiigaan hin faalamne sanii nama yuni beektan ammoo halaala teessanii idda waa irratti ooftan keessa seenaadhaati jijjiirama fiduu dandeessanii keessa seenaati waan kana jijjiirama akka waliin fiduuti oromoon hundinuu dhaabni bilisummaa oromoodha nama yuufuu dhaabasaati anis adda bilisummaa oromooti anis hin beeku yoo taatanii ammoo ani mataa kiyya adda bilisummaa oromooti adda bilisummaa oromootiin jaaladha addi bilisummaa oromoodha gizee jennu kana addi bilisummaa oromoo takalee dhalatte tanaan haayoo abaaboon kiyya haadhaa fi abbaan kiyya ittina abaabsanii ittina dheengee akka aannan ittina obaasanii asiin nagayan warra halee barateefiisi haayoo adda bilisummaa oromoodhaa wal barsiisuu qabna maali isiini oromoon dhalatti hundinuu adda bilisummaa oromooti yoo feete achi boodaa jijjiiramtu ammoo isiin hundinuu adda bilisummaa oromooti adda bilisummaa oromoo qeequu dhaabnee seennee keessa ni sirreessinaa yoo rakkoon jiraatte akka sirreessinuuf bu'aata walii seennee namni oromoo hundinuu kara hundaanuu bahaa fi dhiyaa kaabaa fi kibbaan oromoon nu hundinuu akka wal sirreessuu dandeenyuuf for sure abdiidhaan qabaa.